Imala Ameerikaa Antooni Bilinkan rakkoon nageenya naannoo Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru karaa marii nagaatiin akka furamuuf eegumsi mirga namoomaa akka taasifamu gaafatan waajjirri haajaa alaa US marii qondaaltonni lameen taasisan ilaalchisee ibsa baaseera. Galaana Balay. Ministri haajaa alaa US Antooni Bilinkan ministra muummee Itoophiyaa Abiy Ahmed bilbilaan dubbisuu fi rakkoo nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiran irratti dubbachuu waajjirri haajaa alaa US ibsa baaseen beeksiseera. Ibsa kamisa galgala bahee keessatti gaanfa Afrikaa keessa rakkoolee nageenyaa jiranii fi galma Itoophiyaa tokkummaa qabdu nagaa qabduuf badhaate ijaaruuf qabame irratti dubbataniiru jedhameera. Ministri haajaa alaa US Bilinkan rakkoon nageenyaa naannolee Oromiyaa fi Amaaraa keessa jiru kan isaan yaaddeesse akka ta'e ibsaniiru. Rakkoo kana karaa marii siyaasaa fi mirga namoomaa kabajeen furuun akka barbaachisus ministra muummee Abiyyitti himuu ibsichi eereera. Haasaa bilbilaa aangawootni lameen taasisan kana ilaalchise gama mootummaa Itoophiyaan ibsi bahe hin jiru. Itoophiyaaf deeggarsa namoomaa akkaan guddaa laachuun adda duree kataate US Itoophiyaa bakka adda addaatti deeggarsa karaa dhaabbata gargaarsaa ishee USAID kennitu adda kuttee turte itti fufuu haala danda'amu irratti mari'ataniiru. US deeggarsi nyaataa hawaasa kaaba Itoophiyaa jiruuf dhiyaachaa ture gara darbee faayidaa dhuunfaaf ooluu hordofee ture deeggarsa kennuu ka adda kutte. Ergasii bulchiinsi yeroo Tigraay fi mootummaan federaalaa qaamolee kana keessatti hirmaatan qoratanii tarkaanfii irratti fudhachaa akka jiran ibsanis sababa adda cituu gargaarsa kanaan namootni beelaan du'aa akka jiran gabaafamaa jira. Bilinkan wayita bilbilaan ministra muummee Abiy dubbisan haalli qabinsa namoomaa naannichaa fooyya'ee gargaarsa nyaataa itti fufuuf hayyama kennuu irratti dubbachuu waajjirri isaanii ibseera. Bilinkan Itoophiyaan haqa yeroo ce'umsaa hundaammataa amanamaa fi dhugaa ta'e ijaaruuf tarkaanfii fudhachaa jirtu haalaan akka simatanis ibsa. Naannoo Amaaraa magaalaa godina Goojjam lixaa Finoota Salaamitti walitti bu'iinsa raayyaa ittisaa fi hidhattoota gidduu adeemuun tasgabbii dhabuu fi dhiibbaa ogeessota fayyaa irra gahaa jiruun hospitaalli magaalittii hojii dhaabuutu dhagahame. Dhiibbaa ogeessota fayyaa irra gahuun dabalataan yeroo ammaatti hospitaalli Finoota Salaam hojii idilee dhaabuu hakiimni maqaan isaanii akka hin eeramne gaafatanii fi yeroof naannoo sanaa baqatanii jiran dubbatu. Hospitaalichi guutummaa guutuutti hojii dhaabeera. Ogeessonni raayyaa ittisaan akka bahaniif akka cufamu taasifameera. Ibsaan badee waan tureef jenereeteraan hojjechaa turre. Dishqaadhaan waan dhahaniif deessuuwwan baay'eef lammiileen miidhaan irra gahee yaala hatattamaa argachuu hin dandeenye ture. Ogeessonni naamusni fayyaa keenyaa nu hin eeyyamu waan ta'eef mooraa kana gadhiisnee hin baanu jedhanii warreen miidhaan jabaan irra gahee fi deessuu yaalla jechuun fedhii ofiin warra hafan otoo hin hafin ajjeesuuf jennaan balbala cufachaa ba'edha ka isaan miliqan. Nama doorsisuun ni jira. Warreen miidhaan jabaan irra gahee ka harkaa fi miilli isaanii citee yaalamaa turan hospitaalicha seenuun isin miseensota faannooti jedhamuun namoonni 3 mooraa keessatti ajjeefamaniiru. Ergasii buufata fayyaa Jigaa jedhamudha. Sireedhaan baatanii dhukkubsataa ka geessaa jiran. Achittis wal'aansi sadarkaa jalqabaa kennamuufi danda'a. Garuu gahaa hin ta'u. Jimaata darbe deessuuwwan 2 wal'aansi baqasanii yaaluu waan hin arganneef hospitaalicha keessatti lubbuun isaanii darbeera. Raayyaan ittisaa shiftaa achitti walitti qabduudha kan jedhu. Nuti hakiimota ogeessota fayyaadha malee namoota siyaasaa miti. Waan naamusni ogummaa keenyaa eeyyamu waan lubbuu qabuuf deeggarsa yaalaa gochuudha ka ijoolleenis jechaa turan. Paartii warraaqsa Amaaraa Abin bakka bu'uun mana maree naannichaa fi mana maree federeeshiniitti miseensa kan tahan obbo Habtaamu Balaayina ogeessonni fayyaa hospitaala Finoota Salaam doorsisa irra gahuun hojii dhaabuu akkasumas dhukkubsattoonni rakkoo dabalataaf saaxilamuu himaniiru. Hospitaalichi jenereetara fayyadamuun yaala fayyaa kennaa ture. Haa ta'u malee miseensonni raayyaa ittisaa fi poolisiin kora bittinneessaa hospitaalicha deemuun jenereetara meeshaa waraanaan haleelaniiru. Kun immoo tajaajila baqaqsanii yaaluu sasalphaa achitti kennamaa ture danqeera. Kanneen ciisanii yaalamaa turan miseensota faannoo qofa osoo hin taane deessuun akkasumas namoonni nagaa walitti bu'iinsa magaalattiitti tureen miidhamanii otoo yaalamaa jiraniiti sun kan uumame. Dabalataan ammoo kutaalee dhukkubsattootaa irraa deemuun miseensota faannotii jechuun dhiirota argatan akka ajjeesan hakimoota ammoo faannoof wal'aansa kennitu jechuun doorsisaa fi dararaan waan irra gahaa jiruuf achi gadhiisanii akka ba'an ta'aniiru. Hospitaalichatti hidhattoota faannooti jedhamuun kan ajjeefaman namoota 3 akka ta'anidha ragaan ni qabu. Namoonni nagaa lakkoofsa isaanii ibsuu hin dandeenye garuu wal'aansa fayyaa argachaa hin jiran. Haala kanaan hospitaalli Finoota Salaam tajaajila kennuu waan hin dandeenyeef dhukkubsataan yookaan deessuun yoo dhuftu buufata fayyaa gandaa deemuuf akka dirqamanidha odeeffannoo ni qabu. BBC'n qondaaltota naannoo irraas ta'e raayyaa ittisaarraa odeeffannoo dabalataa argachuuf yaaliin taasise. Wallagga lixaa aanaa beegii fi qondaalaa keessatti weerara dhibee busaa hamaa mudateen lubbuun namaa darbaa jiraachuu hoogganaan waajjira fayyaa aanaa qondaalaa obbo Yoosef Tarreessaa BBC'tti himan. Waggoota arfan darban sababa rakkoo nageenyaa kutaalee godinichaa adda addaa keessa jiruuf ittisa weerara busaaf hojiileen to'annoo hojjetaman danqamanii akka turan waayilakoo Galaanaa Balaayitti himaniiru.
Aanaan keenya durumaa hin beekama. Malarii seeriyaadha. Waggaadhaan bifaatu gaggeeffama ture. Gatii wal dhibdee siyaasaa naannoo sana 2011 asitti ture ni garuu agoobarrii ittisa dhibee busaaf oolusii kennamaa hin turre. Biifaan keemikaalaa dhaabbata biyya Ameerikaa kanaan biifama ture deddeebiidhaani. Sunillee gaggeeffamaa hin turre 2011 asitti. 2011 asitti kana karaa guutuu kennuun danqaa waan turee fi amma ji'a 2 fi torbee 3 ol ta'eera. Dhibeen kun eegii bifa weeraraatiin appiir godhe. Lakkoofsaan namoota miidhamanii aanaa keessan keessa jiru adda baasuu dandeessaniittu. Guyyaa 2-3 asitti ragaa qabatamaadhaan hin qaban garuu avreejiidhaan namoonni 288 yoo ilaalamanii garri nama 108 nama 109 yeroo itti dhiiga isaanii keessatti busaan argamutu jira. Kun immoo weerara ta'uusaa agarsiisa jechaadha. Kana wajjin wal qabatee miidiyaalee hawaasaa gubbaatti suurota daa'immanii baay'ee hanqina nyaataan miidhaman fakkaatanii aanaa keessan ta'uuf dhiisuusaa akkanaa mirkaneessitan hin barbaada. Qoodamaa jira. Hanqinni nyaataa daa'imman mudatee rakkoo keessa galaa jiru. Yoo hanqinni nyaataa silumaa hin jira. Saayinsiidhaan fi hanqinni nyaataa bakka dhibu baay'ee hin qabu. Garuu addatti rakkoo sana wajjin wal qabatee namoonni hanqina nyaataa giddu galeessaa akkuma kana immoo hanqina nyaataa hamaadhaan qabaman hin jiru. Suurri sooshaal miidiyaarra naannoo sun Akshin Against Hungariin waggaa tokko dura tajaajila ji'oota 3 achitti kennaa ture. Suura hamma ta'e utuu hin ta'in suuraa sana fudhatamanidha baay'een isaanii. Haala amma jiru agarsiisuu hin danda'an immoo agarsiistuu haala amma karaa guutuu ammas inuma jira garuu karaa guutuu agarsiisuu hin danda'ani. Kennaa turanii ammas hin jiru jechuun miti. Hanqinni nyaataa jira. Warra hanqinni nyaataa irratti argamee fi manarraa amma ta'e namoonni yeroo sana buqqaanii hanqina nyaataaf saaxilaman jedhamee dhaabbata adda addaadhaa fi erginee jira jechuudha. Weerara dhibee kanaatiin akkasumas tarii hanqina nyaataa wajjin wal qabatee namootni lubbuun isaanii darbee jiru. Ji'a tokko asitti hin jiru. Ji'a tokko dura garuu haadholiin ulfaa 2 fi daa'imni waggaa 5 gadii 3 konfirmdi karaa ta'ee beebara otobsiin guutamee dhaabbata fayyaa addunyaa ulaagaa busaadhaan du'e jedhu kan guutessituu hin ta'in sadarkaa hawaasaatti jechaadha. Sadarkaa hawaasaatti namni 5 akka du'etti yeroo darbesii vii'eedhaaf ilaanneerra jechuudha. Hojii gaggeessaa waldaa hakimoota Oromiyaa kan ta'an Dr. Gammachuu Biftuu waldaan isaanii dhiyeenya ogeeyyii fayyaa 10 ta'an gara aanaalee godina Wallagga Lixaa Beegii fi Qondaalaa ergan irraa odeeffannoo argataniin weerara dhibee busaa fi hanqina nyaataa sababa rakkoo nageenyaatiin hammaachaa rakkoo fayyaa guddaa uumaa akka jiru waa'ee lakkoo Habtaamuu Xibabutti himaniiru. Bakka fi godinaaleen Oromiyaa rakkoo nageenyaatiif waggoota darban baay'ee miidhamaa turanii ammas miidhamaatuma jiru. Kanaaf daa'imman hedduu irratti hanqina nyaataatu argama. Busaadhumti kun irratti tureera amma miti kan ka'e hanqinni nyaataa sirriitti akka jirudha kan miseensonni keenya achi deeman hubatan jechuudha. Hanqinni nyaataa kun daa'imman qofa irratti immoo yookaan namoota geessota namoota gurguddaa birattis ni mul'ata. Waluma keessadha egaa namoota gurguddaa hedduminaan garuu kan miidhamaa jiran daa'imman akka ta'an. Hagam yaaddeessaadha jettu meessin. Egaa wanti kun dhugaa dubbachuudhaaf miseensota achi deeman irraas wanti hubanne miseensota achi turan achitti hojjetan irraas kan hubanne baay'ee hamaa ta'uu isaati. Kanaaf tokko ogeessonni sababa rakkoo nageenyaatiin ogeessi fayyaa naannoo sanii baay'inaan hin argamu. Iddoo biraatti socho'ee jira. Akkasumas dhiyeessii rakkoo nageenyaatiif achi qaqqabaan jiru. Qorichoonni garaagaraa achi qaqqabaan jiranii. Kun immoo baay'ee daran uummanni dhibee kanaaf akka saaxilamu sababa rakkoo nageenyaatiif ittisa isaarratti baay'ee wanti hojii quubsaan hojjetame waan jiru miti. Wanti kun keessumaa amma ji'oonni amma itti aanan kun immoo ji'a kana dabalatee jiimtaan yeroo dhibeen busaa kun akka malee itti babal'atu waan ta'eef baay'ee yaaddessaadha. Egaa nuti kan ammoo akka waldaatti keessumaa waldaalee gargaarsaa namoomaa kan idil addunyaa kan akka WHO fa'aa ministeera fayyaa Itoophiyaa akkasumas biiroo fayyaa Oromiyaa wajjin sirriitti walitti dhiyeenyaa irratti haasa'aa jirra. Akkamitti akka isaati irratti akkasumas immoo yaala dhibee kanaati irratti wajjin taanee hojjechoota qabnu wajjin haasa'aati.